Namni viidiyoo kana ilaaltanu maqaa Waaqayyootiin isin gaafadha. Otoo sheeriin godhin biraan darbina. Obboleessi keenya kun Kitaabaa Tasfaayee jedhama. Kan inni dhalate aanaa Walisoo ganda Somboo Yaabbataa keessatti. Ammaaf kan inni jiraatu magaalaa Finfinnee keessatti. Obboleessi keenya kan inni hojjetaa fi ittiin jiraachaa ture ijaarsa gamootiin abbaa mucaa tokkoo fi haadha manaa kan qabu yoo ta'u, bara 2014 ji'a arfaffaa guyyaa 22 balaan elektirikaa sarara qaqqabuudhaan haaluma asirratti argitan kanaan qaamni isaa tajaajilaan ala ta'ee jira. Egaa guyyaa sanaa kaasee haga har'aatti maatii isaa fi hiriyoottan isaa naannawaa sanatti argaman hundumtuu isa gargaaraa turaniiru. Amma kan inni itti argamu Yekkaatiit Hospitaalii 12 bakka jedhamu keessatti argama jechuudha. Hamma humna isaaniitii ol ta'ee waan jiruuf gara lammii isaaniitti iyyachuuf dirqamaniiru jechuudha. Egaa nutis waan boru nu qunnamu hin beeknu. Ammaaf qaamni keenya guutuu jira. Booda garuu waan taanu hin beeknu. Kanaaf obboleessa keenya kana waan qabnu osoo hin tuffatiin harka keenya diriirsuudhaan lubbuu isaa du'arraa haa baraarrannu isiniin jechuu barbaada. Namoonni obboleessa keenya gargaaruu barbaadan kan bilbilaanis dubbisuu barbaadan lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 9 23 77 80 21 Misgaanaa Tasfaayee obboleessa isaati. Warreen maallaqaan gargaaruu dandeessan immoo baankii daldala Itoophiyaa 11 1084 44 7 47 irras ni deebi'a. 11 1084 44 7 47 obboloota koogaa wanta biraan yoo gargaaruu dadhabne namoota biraa viidiyoon kun akka qaqqabuuf sheer gochuudhaan gahee lammummaa keessanii baasiniin jechuun barbaada. Waaqayyoon balaa tasaa akkanaarraa nu haa baraaru. Nagaan naaf tura.